Tokkoffaan akkaataa ijoollee kaayiroo tana guutuutti walitti qabachuu dandeessee asliidhaan, maakiidhaan, haadha faateetiin kuma sadii guutaa gaadabbii kuma sadii Anwar Habibi. Ara waa daddarbaa faamilii. Victorii fi Anwar bakka takkaa gadhaawaatii kuma sadii barbani gaanii lamaa guuta. Ayyee Hamza. Akkaataa itti akkasiin walitti qabachuu dandeesse nuu himta sii galee. Ammaal walitti qabadhe ofumaa walitti qabamanii rabbii jedhe. Akkam. Irra fajjira jedhan. Yaayee. Sheerna godhanii na kaasa. Kuma sadii guutuu qaba dafaaga. Hayyee. Akka waa darbaa namni yoo waa keessaa qabalu. Natti sheer godhanii gizee handaqu micattee akkanatti kun bira ta'a nama daqiiqaa 15 keessatti mushawwara erguu jedhan. Hayyee. An daqiiqaa 15 keessatti erguu hin danda'a. Mallayni 7,000 jedheen. Hayyee. Lakki keen ta'u naan jedhan. Hayyee. Hayyee kan taane jedhee riba kiyyat deebi'an. Ashoo. 7,000 beek. Eeshi. Riba deebi'ee gizee an xiqqoo rafu kun ammallee akkanatti sheerna godhanii na bilbilan namni na bilbilee si soqaa jiran naan jedhan ka'ee itti dhaqe. 7,000 irraa na kadhatanii 5,000 naa deebisan. Kun nu deebisi naan jedhan. Hayyee. Okay jedhee 5,000 deebisee fi daqiiqaa 15 san keessatti mijatti fuusise. Ooti dur jaarrattee qabdamoo ati namichi mukkee kana akkuma dhugaa argatte. Laalaan an biyya kana keessatti nama du'eeyyuu qabrii baasuu ajamiin baasaan. Dalagaa miti. Dalagaa akkasii san lafa jalaan dalagachaa turte duraanati. Taanamummaa wal baate malee. Laalaan waan akkasiin dalagu ani namummaa magargaaree mijatti. Hayyee. Sambooda achi gizee agartee ani ergee mijattii fuudhee jedhu mallayni dafee seenu. Dafee seene? Dafee seenuu dide mallayni. Hin ture isaa mallayni hin qophoofnee beeta. Hayyee. Hin ture mallayni hin bulee. Nuti halkan san dhuga bullee maal jechaa bullee waciin halkan ganama mallaqa erganii fi kan hojjataa bullee walqixa dhufe. Hayyee. Mallayni ergan mijattee achi fuudhamoo kan ittiin caffaraa bullee kafala. San kafalamoo san bakka wacii isinii cufa hayaa ajaa'iba. Nuti waciin kafalannee san booda achirraa bakka mijattii geessuu qabda jedhan achi bakka san. Hayyee. Mallaqa biraa nu gaafatan jira. Gizee dhugaa jirtu bara akkana tokko. Abbaas keeyni hin qabdu dhiisi waa hedduu na haasofsiisuuf deemta. Laafa dhugaa jirtu hawaasa baasuudha amma eega qottee mikaansii. Hawaasa dhugaa jirtu wanni itti baasan takka hin jiru. Hawaasni waan inni dhugaa itti baasaniif takka hin jiru. Achi booda maal jedhan beektaa? Dirqamaan fudhanna jedhan. Dirqamaan akka quba funyaansi kennee fuuna jedhan. Hayyee mijiyyoo si bira jirtu. Nu gise akka jedhan nu taate laal dubbiin nu taate micattee achi fuunee awwaalcha fageessinu. Gisema dubbiin. Isinleen isinumaa wajjin walii galtuudhaan miyyoolleen. Dhisi gaama akkasitti keessan deemu garuu gisee dirqamaan fudhanna jedhan agartee mijattiin ka duraa caalaa xiqqoo humna jabeeffatte. San booda kottaa fudhaa jenneeni momokkoranii hin didanii hin dadhabanii booda achi mallayni ol ba'eeyyu booda. Mallayni ol ba'een eessa dhaqe? Haawwaalame ba'e? No. Wannummaan mijattiin ittiin baatuu ol siqe gara 5,000 irraa. Sani. Uummata barbaatama kana mallayni Suudii keessatti Oromootu kan namaa ni jira gaafii na dhibee. Hamza bari rakkoon keessan maali beekta? Anam ummata kana dhugama mallaqa argee hin beeku yoo itti man hin amanu itti mullee hin barbaadu.
xiqqoo waan xiqqaattullee waa argitan jedhee yaadan. Fakkeenyaaf mallaqa argite jedhee yaada. Nama mallaqaan argina agartee fuulli isaatu hin beeksisa. 70,000 kuni waan harkarratti hodhuu jedhameen akka kennamee miti. Hojii keessatti waa walitti tare. Wal nyaata jiru ga wal nyaate. Maallaqa wal nyaachiftee uummata nyaattani jira. Wallaahi guyyaa sana dubaa qofalee wallaahi. Anamma wanni akkaan gaafii natte ammas namni dillisaan akkamitti tokko si shakkuu dhabe gizee isin waan san gootan sanii nama 40 kana keessaa namni isinii mormu akkamitti dhabame yeroo san maal fayyadamta? Mormanii bar nu mormanii. Ay mormu obboleessa morma akkam namni nuuni mormin hin jiru. Bar yeroon isin morman yoomi beekta? Eega ati maallaqa fiddee 70 mataa gubbaatti darbite maallaqa 70 kana maallaqa riyaala suudii kan namni hedduu suudii jiraatee beeka kaan achi keessa jiraami. Riyaala 70 jechuun ammarratti haala itti Oromoo fi harka dabru guddaadha dhugaadha. Waan biraati hin dabrutti akkaataa itti fayyadamtanitti karaa hawaalaatiin namni daldalu maallaqa biyya ergu sochoosuu danda'a. Laakiin nama tokko intala takka tabadde intala takka ta Arabni qabe akkata 70 baasu jechuun ni ulfaata. Yeroo ati dheeyxee maallaqa 70 qabatte kana namni hundi gigigjee isinii mormuu eegalee malee gaafa 5,000 san seeraan itti fayyadamte ishii jedhaniituma siifuu gatii gabbuusanii siidhaan. Amma akkam ta'e beektaa? 70 kanarraa 20 kafkaf godhaa jedhana kaafaa fudhaa kafkaf. Shantama gad deebisaa ishee. 70 irraan haga 20 haga 30 kana irraa kafkaf goona jedheen. Kafkafi masan didan. Kafkafi dinnaan anillee mijatte. Ati maal hunda dhuguu deemta eessatti maal? Dhuguma kaariyaala 20 illee gizeette ati miyyoo intala Oromoo takka nu gargaaruuf maallaqa nyaachuu qabdaa jedhanii fa'aa gigigji lafaa jedhanii. Aboo wallaahi lazima Oromoon hin taatu dhiisu. Silaa andalan kiyya jechuun mijattii sallaal namtichi tokko qabee gudee dufsurree itti baafatee wallaahi billaahi agarte akkanatti wanni isaan jiraas duuba kana si kaayoo ajamte kaagizee sana screenshot godhu. Akkasitti iyyee irraa dhoorge amma si ballaga jedheeni biyya kanatti isaan surree baafatamoo isaa akkana surree itti hikkatuuf deemu. Sanis wal maagalteen dhufe kan muuziqaa yaadee itti baafadhu suuraan sirraasa. Wallaahi walii galteen hin dhufne mijatti kararraa qabe laal karamarraa qabe itti hikkate. Ayyee. Sambooda achi gizeen itti hikkatu ani itti iyyee irraa baasee jennaan agartee namtichi an ergeef gizee san bira dhaqee wanni wayyaa. Kan ergeef dafee bira ga'e. Siboo namni harkamarra baafatee yaani qoyyaa aayaa. Oh yaa gamtaan fayyaa. Anammoo Arabni ka gubate kanatti. Ka gubate isinuu warra gubaterraa deemottu wal geessi. Usmeen isaa keessa jira. Wallaahi billaahi nu haraaraa mallaqaa yoo qabaanne malee haraaraa waan bira argaan feenu akkana mana kiyya bira baatee tarteen akkuma akkanatti asiin gabbayee hin dubbifu. Arabni ka oodhe kana itti hiikkatee achi agartee harkaa baafne amma sanumaafuu silaa wallaahi lazima waan wayii nuun mala ture. Mijattee achi baasu ayfiduu waa meeqa goone yaa. Miyyoon achi dheedes takkan jirtu Arabni qabees takkan jirtu shaqqalaan bareedaa ta'e jalqabarra itti milkaa'uu dhabdanii isiillee geema qabattee geemnillee tasaakka'uu dhabee kun hundinuu achirraa kaasee ila achiitti wala Arabni keessa hin jiru Araba isin itti walii galtan qofa malee tokko keessa hin jiru. Amma ati 70 san kaadaa jirta uummata kana wajji. No.
Ajandichummaan jalqabarraa hanga dhumaa kijibaa murteen sana. Akkamitti kijiba ajandaa sana ka oomishate ka qarate anaa miti. Yoo akkasii bar maakiin faallee haati faatee faalleen kijibdii jechuudha. Ajandaa eenyu qopheesse jalqaba? Hin beeku wallaahi laziman hirribumaa itti ta'ee jira. Hirribumaa. Ayyee amma ati ajandaa bakka raaqee inni beeyta kaa. Gizee as keessa kuma shan argachuuf dhuftu sanuu reyaala kuma jaha keessaa qoddatte sanuu ajandaa akkatti si kannamee fi baan akkanaa goona jedhanii eega jarri si amanee si tarakkabsiise. Wanta isaa guutuu beeytaa jechuudha bakka raaqee. An kanuma agartee micattii tana nu baasii rakkanne ajandaa jalqaba akka kaase anaa miti nama biraati. An ajandaa isaan kaasan san guutuu irraa fudhe. Amma gaa bakka kanatti maqaa 70 illee fudhatte asan bira kutee isaan qofaa hime. Amma riyaalas kuma jaha fudhattee maqaa 70 fudhattee ajandaa guutuu fudhattee wantoonni si yaamame. Amma wanni tokko yeroo jalqaba akkuma tireefuun tana Hamzaa waa hedduu nu haasisiin jettu san gartee. Akkuma tireefu waa hedduu nu haasisiin jettu sanii meeqa wayi dhufe tokko akkuma tireefu waa hedduu nu haasisiin jettu sanii Hamzaa osoo amma osoo waa hedduu keessa seente atu waa hedduu baa akkuma ammaa reefaa jettu san sanii fi ajandichi gaafa dhufu san muzee akkana goonaa waan akkana eega jarri si amanee akkana goonee akkana daddaan qooddannaa jedhanii walii galtan. Dhumarratti eega maalleen riyaallee kuma shan sibira geellee atis jara ajandaa si kanneen walii galuu dinnaan maallaqa fudhattee cal jette atis. Ajandaa firaa karaa dhufe deebiste. Waa hunda quba qabdaa jechuudha akka inni jalqabarraa hanga dhumaa kijibate. No. Anamma. Gaaliyyee. Maal aja asoo jirtan yeedii marqalee seesin deeggarfachuun bare. Akkuma ajandaa guddaa baranaa sarara bargaa fi takka lama goggoone. Ani icciitii san baasuun barbaadu waan ta'ellee agartee tahee garuu ajandaa san keessatti namni hundi wallaahi billaahi qooda qaba. Simaali. Hamzaalee akka keessanii qabaami. Namni hundi qooda qaba achi ajandaa san keessatti gahee mataa isaa qaba. Maaliif kooyi? Dhugaa baadha. Deemasonni guutuu harka keessaa qabani. Ani marguma warra waan sarargataa ture irraa warra gaafii isaan Waa warra biyya karaa kaayiroo kanatti fakkiin geessee osii hin jaani. maal akkuma qabaan takkaatu hirmaateen beeku. Muzammila Hamza harka keessaa qabu. Hamzaan duuba yoo jiraate malee homaan agarre kaas ta'ee waan hin jedhu nagarre. Garuu duuba jiraachuun oolu. Karaa dhumaa jiraachuun oolu fakkaatti. Wanta qabeellaa ati maal feetanarraa? Wanta qabeellaa maalirraa feetaati? Eedellee teessee narraa haasa'itaa bulte. Ay murtii naanii jette. يا ترحبوك يا امزاجي وهاي يا ربي غيادي والله بارتك يا لفن الحمد لله يا ربي الحمد لله Maal jettee tolche dura? وادان سينك عملاتو تيتيتي Caala. Yoo. Anaaf isii hojii taphataa jara kana lamaa hojii taphata. Jarri kun lachuu tokko 70dha. Takka takoofiratti yaannaa rabsaa jirtu irraa saayinee tumna. Ati qooyi tokkoffaa irratti ani geemaraa miti tokko jedhi gize macaalaa achi fudhatte akka ati nuquu heddu beeka. Ani isin gara buufamaa adabbii belbaluu qabden. نبي تامي وانين سجالة دوانين سخبة جوكو بروما سي لك فمالي يو سجالة نسي لك فوانا مانا جتبا دونين جتبا Caala. Waan amma isin jette kana adabbii irratti haasoftuuti nutti ergite ana. Isin sadeen ana tokkochi. Hay. Oqonisiif dhaabbii kan wanti duutuun. Akkasitti bareeda. Wayi. Wanta faaksii an duraan harka sana qaqqabu jira. Hayyee as ergi kasitti illee. Aishoo. حمزة جيرو قام ملادون دان تنا خوبيان سرابوتي Yoom. ادو قام سرابوتي Yoom boo. والله سرابوتي Edalii uumaan seennee kaayisa buuti. Karaa osoo hin deemuu. بودن سيركا
Hundi keessa markaan taaptaap godha. Taaptaap godha guys, taaptaap godha. Dhageen asin taaptaap godha. Taaptaapi mucaan akkuma jee bara biyyaa rabee. Garee maafiyaa sadii. Garee maafiyaa dhibbaa fi gartee 70 fi garee hayyootii fi garee sudarbiyaa lafa itti dha'u jira. Qaba hundi keessa markaan taaptaapi laa akka biyyaan bahe jarri. Moo eenyu kan daawwatu dhaan na humneeru suudii kun ijaa jara. Dabil shurrubbee hawaa gisti. Ajaan maali mee natti midhafi. Aboo dabili kana keessa waan eegalata. Amsaa muzammili fi meeri wali qabeetti shaawatti duba. Keemidhaan wallaahi billahi yoo inni akkanatti immoo yaan lammata safara keenya. Wallaahi dhangaa. Nama gida kanaan harkaan taaptaapi. Nama sadii kana tokko can gamma jedhee. Shurrubbee Habibi. Nama sadii naar waan akka midhaan waan akka taaptaap hundi keessan taaptaap godha namni jirtan guutuun keessan taaptaap erga raagasina okay Urji. deema hundi keessan taaptaap erga raagasina thank you so much በጣም ወዳቻለሁ እትስ እንጃላ ተጃላ keessan hundi keessan taaptaap godha barakaa isin Isaan taa'u jiran taala. saate sabno maal godhu jiran Isaan taa'u jira.